Okay, gaafii kan gadaagfadha. Ergaa Yohaannisi isa tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa tokkorraa maal jedhaa? Begat and the begotten of him jedha. Begotten of him jechuun Gaafan. Hin dhalate kan jedhu hiika isaanatti mi jedhee ragaa macaafaa qabattee qabaan hin dabarra kalaas. Dhiis hin dabarra. Ayyee. Kan biraa. Okay, Mubarak. Gaaffii Daqiiqaa Mubarak sirrii miti. Abdiin qajeelaa jirta. Mubarak sirrii. Yesus Kristos. Irra deebii gaafii. Yookaan. Irra deebii gaafii. Yesus Kristos gurra kanaa kennu dhaggeeffadhu please deeqaa kiyya. Yesus ofii isaatii waan tokko uume jedhee dubbateera mataa isaatiin ani waa uume jedhee dubbate. Baay'ee gaarii. Kiristoos immoo akkana jedha yeroo dubbatu gaafii kan keetiif. Ani ofii kiyyaaf ragaan ba'u ragaa naaf dhaga'u. No. Ani jedhamoo hin jenne jedhe jedheera yoo jette ragaa naa kennite hin jenne yoo ta'e hin dabarra. Jedheera jedhitii san booddee ragaa naa kenne. Yesus Kristos ofii uumeera jedhee dubbateera. Kiristoos kan inni dubbate kaabbaa hundinuu kan kooti kiyya hundinuu kasaa jedhe malee ani nuume jedhee kallattiidhaan kallattiidhaan. Gaaffiin koo kanaa miti gaaffiin Yesus Kristos ofii waa uumeera jedheera. Hin jenne. Alla kaayyee. Kabira gaaffii arfaffaa. Sababni isaa asirratti jedhamuu qabdu. Asirratti jedhamuu qabdu baawwadhu. Naa dhaba deeqaa Waaqayyo jalqaba hojii isaatti hojii isaa isa bara baraa dura hundumaa durana uumee jedha. Fakkeenya boqonnaa 8:28 irratti Yesus Kristos uumama. Tele maal jette? Hiikkaa afaan Oromoo jettee maqaa meeqamee baatu. Afaan Oromooti sun dogongora afaan Oromooti. Afaan Oromootiin dogongora akkasitti hin uumamne Kiristoos. Kanaafuu macaafni dogongora afaan Oromooti. Meediin Oromiyaa jennee dabarra tole galatoon. Dogongora afaan Amaariffaallee Ingiliffaallee Kiingilis Vershiinii hundumaa. Daqiiqaa kiyya. Gaaffii jaaffaa shanaffaa sagalee Waaqayyo fedha waaqaan ala waa gochuu danda'a. Tokko kan inni Waaqayyoof tokkuma waan ta'eef hin godhu hin godhu fedha isaati ala hojjeta hin jiru qarallee na gaafatteetta kan. Yesus sagalee Waaqayyo na gaafatteetta qarallee. Yesus Waaqayyo. Aniif abbaan tokko. Aniif abbaan tokko waan jedhuufi. Please xumureera. Waaqayyo sagalee malee waa tokko gochuu danda'a. Waan hundaa ka godhu sagaleedhaan kan inni godhu karaa ilma isaati ka waa hundayyuu godhu. Sagalee malee Waaqayyo waa gochuu danda'a. Ilma isaatiin ala godhe tokko hin jiru jedha. Macaan godhu. Isaan wanti godhe tokko hin jiru. Waaqayyo ofii isaatti of danda'ee waa gochuu hin danda'u jechuudha. No, ilma isaatii waa hundumaa kan inni godhu. Xumureera. Eshi. Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti ከመላእክት ይልቅ በጥቂት አሳነስከው የክብርና ምስጋና ዘውድ ጫንክለት በእጆችም ስራ ላይ ሾምከው ጀ ሆጂ አርከ ሳረት ከን ኢየሱስን ሹመኝዳ አባ ከናፉ አባን ኦፊሳት ኡሜኬ ዋኑ መረት ኢየሱስን ሾመቹ ወንጌል ማቴዎስ በቆና 28 18 irratti aboon waaqarrattillee lafarrattillee naaf kennee ragaa fayyadu abbummaa qafudhatu qoodoo nalagiifatu ariifatini no ani gaaffii ko ariifatini nalagiifatu ka no naagalen deebi ko waaqayyo uume kee Yesus Kiristoos fi angorratti kenne miti kan uume garuu waaqayyo waan uume hundumaa abbaan karoorsaa yoo ta'u karaa ilma isaa karaa Yesus Kiristoos jedha wanti hundinuu fiixaan qabee jechuudha Kiristoos ala wanti tokko hojii harka keerratti jechaa jira harka keerratti jechaa jira hojii harka keerratti isaa shumte jechaa jira hojii harka keerratti jedhu hojii harka waaqa abbaa irratti miti abbaan ofiisaa uume Yesus Kiristoos irratti mo'achiise miti waaqummaan uume nama ka ta'e Yesus Kiristoos inni ergamoota gadi ta'e sun nama irratti aboo hundumaa si galagalee jechuudha sababni isaa Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irratti karoorri waaqayyo dhageeffadhu hold on wama min dubbisiisan jirtu bar ufuma kan keetti dubbata bar anka si gaafate abbaan ofiisaatti uume Yesus Kiristoos irratti shoome jechaa jira kan uume abbaadha miti siin jedhe aboo qabaachuu sin gaafanne kan uume waaqayyo miti abbaa yoo na dhageettee gaafii deebi'an sin deebine maal si fayyada gadhiftee haasofte yookaan jettee ragaa barbaadde dhaabee si kenna hin dhaabdaa jechuudha kan hojii harka isaatti waa uume waaqayyo uume miti kan uume waaqayyo mee ergamoota gadi ka jedhu jedha namoota nama yeroo ta'edha nama yeroo ta'eetiin jedhe dhalli namaa hundi aboo isaa jala galee jechuudha eshi itti fufi erga Yesus nama ta'eeti waaqayyo uume waa hundayyuu maal erga Yesus nama ta'eeti waaqayyo waa hunda uume kan jechaa jiru hojii harka keerratti isa uumte jedha akka fayyuu fi siin jedhe laal na dhageeffadhu Efesoon boqonnaa 1 irra maal jedha kaayyoon waaqayyo bara dhumaatti waan hunduma harka Kiristoos jalatti walitti qabudha jedha harka Kiristoos jala walitti qabudha kagaama jedhu namni deebiin qabdu hayyee gaaffii 8ffaa nama dhiiraaf duba godhe kan uume waaqa abbaati moo ilma abbaadha karaa ilma isaa ka uume ragaanaa kenni karaa ilma isaa abbaadha karaa ilma isaa uumen jedhu wangeela Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irratti dhiiraaf duba godhe kan uume waaqa abbaadha jedhee dubbata Yesus ofii isaati ragaa si kenna shi na dhageeffadhu ka naaten Efesoon boqonnaa 3
lakkoofsa 9 irraa akkana jedha. Asirratti dubbisa. Hayya. Dhaab yoo barbaadde hold on isa dhaabaa gan baasuuf. Ingiliffaan si dubbisa. Ingiliffaan si dubbisa. 9 irraa. Ingiliffaan si dubbisa. Ingiliffaan qara jedhaata jechoota qaraatuutti deebita. Daqiiqaa dhaabdanii thank you. Amma itti fufaa. Baaseera waan ta'eef. To make all men see what is the fellowship of mystery, which from the beginning of the world has been hid in God, who create all things by Jesus Christ. Kanaaf waan all jechuun waan garii wayitiin all hin jedhama jechuudha. Sana booddee ona gaafte baasis garsiisa. All thing jechuudhaan dhiiraaf dubara si gaafadhe kophaatti Iyesuus Kiristoos Maatewos Wangeelaa 9:4 irratti maal jedha? Inni akka dhiiraaf dubara godhee isaan uume beektan irree jedhe. Kan uume Iyesuus moo Waaqayyoodha si gaafadhen? Abbaatu karaa ilma isaa uume. Qolaasiyaas 1:16 irratti waaqarra ka jiru, lafarra ka jiru, aboo ka qabu, aboo kan qabne hundinuu karaa ilma isaa. Dhiiraaf dubara Waaqayyo karaa ilma isaa uume ka jiru. Hunduma namallee. Hunda si gaafanne ani Iyesuus Kiristoos. Waaqarrallee ka jiru, lafarrallee ka jiru. Dhiiraaf dubara si gaafadhe baas nagarsiis. Dhiiraaf dubara kan uume karaa Iyesuus Kiristoosiin dhiiraaf dubara uume ka jiru nagarsiis. Waaqarra ka jiru, lafarrallee ka jiru yoo jedhu. Waaqarra ka jiru, lafarra ka jiru, namni waaqarra lafarra jiru. Waaqarras kan jiru, bishaanis lafarra jira, muknis lafarra jira, ergamoonni samii keessa jiran akkas gaadhe dhiiraaf dubara kan uume karaa Yesuus ka jiru baas nagarsiis. Daqiiqaa qabaa dhaaba. Dhiiraaf dubara illee akkasuma uume. Baas nagarsiise. Sababni isaa nama akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti gaafa jedhu bifti fakkeenyi Qolaasiyaas tokko irratti. Tole bakka walii galee ishi galatoon. Karaa ilma isaa uume Iyesuus Kiristoosiin sobe abbaan dhiiraaf dubara godhee innaa isa uume hin beektanii irra jedhee Yesuus gaafa dubbate hin sobe. Hin sobne. Dhibba karaa uume gaafa hin jedhu kana jechuudha. Inni karaa waa'ee ilmummaa isaa jenne ati maaliif karaa isaa uume? Waa'ee ilmaa gaafa dubbadhu baraati konfiyuunis keessa uumamaaru ati nama qofa yaadaatta. Ani ammoo ilma waaqaa isa waaqummaa qabu isa abbaa wajjin ture isa sanillee dubbataa raba. Ani immoo isa sammuu kee keessa jiru osoo hin taane ati uumanamummaa qofa irratti erganii darbee yaaddesh. Ani isa sammuu kee keessa jiru osoo hin taane isa Baayibilii irra jiru si gaafataa jira. Iyesuus Kiristoos inni dubaraaf dhiira godhee akka uume hin beektanirre jedhee warra Fariisotaatiin gaafa gaafatu hin kijibne moo kan uume Waaqayyo abbaadhaas hin jedhe. Efesoon 2:10 irraa yaada akkana jedhu Efesoon iddoo amma si dubbise irraa tana qofa si dubbise xumura 2:10 irraa dhageeffadhu 2:10 irraa akkana jedha nuyi hojii harka isaatii jedha dhageeffadhu qofa si dubbisa ragaa no ragaa itti fufi ragaa si deebisa daqiiqaa naa dhaba kirkiritta daqiiqaa dhaabaa ishii nagaa naa deebiste dhaabaam daqiiqaa naa deebiste daqiiqaa si dubbisa naa deebiste si dubbisa daqiiqaa dhaabe daqiiqaa naa dhaabatu si dubbisa. Daqiiqaan si dhaabameera miti. Agarsiisne miti nagaa naa deebiseetta. Beeksisi Efesoon 2:10 irraa akkana jedha. Nuyi hojii harka isaati. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse karaa keessa akka deddeebinuu fi karaa Yesuus Kiristoos uumamne jedha. Kanaaf dhiirri dubartiin illee karaa Yesuus Kiristoos uumame jechuudha. Itti fufeemu. Hayyee kun waan inni dubbataa jiru kan biraa kan si gaafate kan biraa. Hayyee. Itu bukan namni qabatee Yohan kabra gaaffii saggaffaa Yesuus nama guutuuf waaqa guutuu jettee ergaa amanteeti yeroo kadhattu waaqummaa namummaa keessaa baastee kadhatta moo namaa fi waaqa wal maqqabdee kadhatta? Okay, baay'ee gaarii. Kiristoos harki isaa inni madaa'e ammayyuu mirga abbaatti. Gaaffii koo barbaada. Waa'ee harka Yesuus hin gaafanne ani kan si gaafadhu namaa fi Waaqayyo waliin kadhatta moo waaqummaa isaa keessaa baastee namummaa isaa kadhatta yookiin immoo waaqummaa isaa qofaatti kadhatta jedhee yookaan waaqummaa isaa waliin kadhadha yookaan immoo waaqummaa qofatti baasee kadhadha kana qofa barbaada malee gana harka isaa miila isaa kanaa hin barbaanne taa'imii konfite itti fuuf. Kan kadhannu abbaadha abbaa kadhanna karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos kadhanna macaafa qulqulluu. Yesuusin hin kadhattu jechuudha hayyee kan kadhattu abbaadha galatoon hayyee gaaffii sulafaa. Yesuusin kadhannatu. Wait Yesuus gaafa du'e eenyutu lubbuu isaa keessaa baase? Okay. Macaafni qulqulluun akkana jedha. Ragaa dhaabaa fi kana paawus godhaa fi eeruu baasa. Eeruu baasa. Wangeela Yohaannis 10 lakkoofsa 16 17 18 irraa akkana jedha. 17 18 irraa. Lubbuu koo deebisee fudhachuudhaaf dabarsee kennuudhaafis dabarsee kennuuf abbaan koo irra deebi'a 17 irraa lubbuu koo deebisee fudhachuudhaaf dabarsee wannan kennuu fi abbaan koo na jaallata. Homtuu lubbuu koo na duraan fudhatu anumata ofii kootii kenna malee an lubbuu koo dabarsee kennuudhaaf
banuu dandeettan kana booddee deebisee fudhachuudhaafis aboo nan qaba jedha Kiristoos yeroo dubbatu. Okay, akkas taana Yesuus Kiristoos ofiisaa ajjeese. Baay'ee gaariidha. Macaafa qulqulluu irratti gaafa jedhu xoofoo abbaan kiyya naa kenne dhuguudhaaf dhufuudhaan nan barbaachisuudha jedha. Fedha isaa guutuudhaan of kenne jechuudha. Fedha isaa guutuudhaan. Wanti kenne fudhachuudhaan malee jedhe dabarsee yeroo kennu eenyu keessaa fuudhee eenyutu fuudhee lubbuusa. Dabarsee kennuudhaaf aboo qaba deebisee fudhachuudhaaf aboo qaba jedhe dhageettee taami gurraan. Akkasiin jedhe deebisee fudhachuu aboo qabaatu eenyu keessaa fuudhee gaafa ni dabarsee kennu siin jedhe. Inni kan dubbataa bakka sana irratti waa'ee fannoo dubbataa jira achirratti waa'ee fannoo irratti ofiin kennaa jira dabarsee jechaadha malee lubbuu koo kan na keessaa baasu namadha yookiin of keessaa baasee kenna jechaan jiru Yesuus. Of keessaa baasee kenna jechee amantaati. Of keessaa baasee kennete. Maaltu keessaa baa? Lubbuu maal lubbuun kee abbaan gaafa du'e? Obboleessi kiyya dabarsee kennuudhaaf deebi'ee fudhachuudhaaf aboo qaba jedhaan jiru Kiristoos. Dabarsa ani kan kenne gaafa kennu kee hafuure siin jedhu lubbuusaa. Ishi gaaffii biraa. Hayyee. Gaaffii kudha tokkoffaa Waaqayyo kan beeku ilmi kan hin beekne jira? Waaqayyo kan beeku ilmi kan hin beekne jira? Nama ta'ee eeyyee. Nama ta'ee eeyyee. Nama ta'ee maal? Eeyyee. Ergamoota gadi ta'e jedha. Ergamoota gadi ta'e jedha waan ta'eef eeyyee. Yesuus Kiristoos nama ta'ee gaafa ta'e waaqummaan keessa hin jiru? Na dhageeffadhu. Waaqummaan isa keessa garaa Maariyaam irraa jalqabee. Kanaafuu waaqummaa isaa keessatuma jiruuti nama ta'ee iyyuu beeku. Akkamitti deebisii deemsa qoy? Akkamitti deebisii deemsa qoy? Naa deebisee ta'u waaqummaa isaa keessa jira moo hin jiru si gaafadhe. Naa deebi'eera galatoon. Hayyee gaaffii kudha lammaffaa. Hayyee Kiristoos gara biyya lafaa yommuu dhufe ati aarsaa kennaas hin jaallanne garuu dhaqna abbamu naaf qopheessitee jirtaa jedhe. Dhaqna kan qopheesseef Yesuus Kiristoos Waaqayyo miti. Biroota boqonnaa 10 lakkoofsa 5 irratti eeroon. Kan qopheesse Waaqayyo moo Waaqayyo miti siin jedhe. Dhaggeeffattu uumaan dubbadhu bakka gaaffii kan kisee deebisuudhaaf. Qopheesse Waaqayyo moo Waaqayyo miti si gaafadhe malee irra deebite daqiiqaa naa dhabaa jamaa. Daqiiqaa naa dhabaa. Kan si gaafadhe kan qopheesse Waaqayyo moo Waaqayyo miti siin jedhe malee ganaati irra deebite sa'aatii kuna jalaa quufu dubbisin. Gaaffii si gaafadhe kan qopheesse Waaqayyo moo Waaqayyo miti. Echi Waaqayyoodha. Dhaggeeffadhu. Waaqayyoodha. Sababni isaa ragaa naa deebi'eera. Warri qabachuu barbaadan ergaa Yohaannis lammataa ichi dhaab ragaa kennaaf. Naa deebi'eera. Ichi ragaa sii kennaaf. Ragaa sii kennaaf. No naa deebi'eera bakka. Naa deebi'eera Waaqayyo jetteetti. Tole. Erga Waaqayyo qopheesseeti Yesuus Kiristoosiin hin uume jechuudha Waaqayyo. Gaaffitti aan. Xumurtee amma gaaffii na qabatu. Gaaffii jalqabatti deebisee deebisa. Dhaggeeffadhu mee. Hin uume jechuudha moo. Naa qopheessite jechuun maal jechuudha? Naa qopheessite jechuun bara jira inni. Nagina Maariyaamiin qophaa'edha kan dubbataa. Na dhaggeeffadhu mee. Naa qopheessite kan jedhaa inni. Hin uume moo hin uume mitiidhaan. Hin qopheesse gaafa jedhu hin uume moo hin uume miti qopheessuun kun maali? Uumuu moo uumuu miti daqiiqaa kun haadha ba'a. Maariyaamiin daqiiqaa kun haadha ba'a. Yoo ni cal jedhe ta'a. Maal ta'e? Maal ta'e? Cal jettee taa'aa jirta. Uumuu qopheessuu jechuun uumuudha moo uumuu miti isin jedhe. No. Naa qopheesse jechuun dhaggeeffadhu mee. Naa qopheesse jechuun yaadaan na qabadhu. Naaf qopheesse gaafa jedhu Maariyaamiin hafuurri qulqulluun irra bu'e gaafa jedhu Maariyaamiin hafuura qulqulluu ka irra buuse ka isii qulqulluu godhee isaaf qopheesse hafuura qulqulluu isa waaqa irraa dhufe. Inni fudhatu Kiristoos guutummaa isii keessa akka buufatu sababa jechuudha. Kun abbaa irraa maddee. Gaaffii biraa akkana jedha. Yoosef ilma Daawit Maariyaam kaadhimamee hafuura qulqulluudhaan waan ulfoofteef ishee of biratti fudhachuu hin sodaatee jedhe. Abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan tokko hojjetteeti. Yoosef Yesuus ofumaan haadha isaatti of ulfeesse moo maal jechuudha? Abbaan ilmaa hafuura qulqulluu sadan tokko hafuura qulqulluudhaan ulfaa erga jedhame sadanuu tokko Yesuus ofiin of ulfeesse moo maal jechuudha? An sadan tokko sin jedhee beekan? Sadii tokko miti? Galatoon. Abbaan abbaadha. Ilmi ilma hafuura qulqulluudha. Dhageeffadhu. Kan dhufee dhalate ilma Waaqayyooti. Ilma Waaqayyooti. Ilma Waaqayyootitu dhufee dhalate malee abbaa miti ka dhalate. Galatoomi. Ayyee gaaffiidhuma akkana jedha. Hojii ergamoota boqonnaa 19 irratti እንደገና ወደ መበስበስ እንዳይመለስ gara tortoruutti akka hin deebinee fi du'a keessaati Waaqayyo Yesuusin kaasee. Otoo Waaqayyo Yesuusin kaasuu baatee hin tortora ture. Xumurtee? Hin tortora ture moo hin turre? Sababni isaa inni mannaa jiraataadha waan ta'eef mannaa isa waaqa irraa gadi bu'ee ta'e waan ta'eef hin tortoru. No gaaffiin isaa otoo Waaqayyo kaasuu baatee hin tortora moo hin tortoru? Hin tortoru.
Sababni isaa mannaan tortora ture jedhe wada mabasbas እንዳይመለስ ጃጅራ mannaan ba'uu boqonnaa 16 irratti mannaan buddeenni waaqa irraa gadi dhufe guyyaa sanbataatti hin tortoru. Bakka xumurteef. Thank you. Gara kiyya deebinam. An gaafii 15 13 akkas hin gaafadhu gaafii bu'uuraa qofa si gaafadha.